السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني خيا. السلام عليكم كان إسلاما كان من تابرالين الشما هركفونه يا هردفتو خيا أمانة تكوغان نمني نمر قاتي نيجي بيسني الرا أمانة سايبني خيا ديدو قتي جارتي ساتي في مجاخيا ولين أمانة نانجين نبرا قتي سنين الرا أمانة ساسن قوتو داف angam maduralle kharora ichitinde fanne garu guyya takofan madura dake arrammo garu ifi dawalte na yamte akasiti meha amana saiba yasan galmange inshallah wan irregenyu wali de chanetin isnin be takara dikara numa yade abo karu nando wala nagarre inde me ko na ta wala bisi na do wati yo namu kumaisi kana te Vale, eso partió sin bebé. Voy, chaval, estaba. Bueno, que ya me tengo esa caliente, tú, pone bien la cancelada. Solo tu madre dio. Karena itu bahagia mesti ini saya terangkat hati. Udah nuabu lupa. Yolente sebenarnya itu. Karena kadura buka soalnya, so yolente sebenarnya kurang ketai saat tem tahu jita. Hari dia mengarah ke dia. Mes kan niati gele game ati. Me cuma lana gele uti awa galeria 50. Me anatu kidati isa tahu si tahu adumaning barawo iti. Lako isa sana ergin sinjame. Akkana magarte isa na waru tokkottin. Kaisi jawala isa hunda battashe lale siiman sinje. Sanifu. Yamme torba sadi. Sadeshan. Sagal abur. Nam. Abi cuma amantana. Halo. Assalamualaikum. Atem nege abi ya dabibi. Jirta. Esirto. Woi. Nidur tewer. Sine gujra. Mal jete nabal lante dengete. Akkanu makale ragam. Mantana ka entrin yiti. Tega khana kai sattin sega. Iga, yoni su khana ran talagina. Yon galasu bade. Me gele ndi yetu nakana takajala marat. Kan ma inni birat die mutan. Ha. Armati isau kan marufu. Irrain talabuta sinje. Wo ma inni barbadu si dise. Hey. Sena. برجاديو تنلي نندفع كان إنك تخلي وقات يدو كرسون اللي بر نندفع يتمان كا يادا كيسا كبامي خنا توكس نو غودي تيجا ديفا ماركون كبوش يجا واي أسرة ولا برسمان دليا ويتينم خانا ما يادام بيجو بيكون نم لوكال بربو برانتكا ولا إنه كنا ندرسين ساوا دي زمانا لس دامته كده ميويا إيجا ندامته بر itu nis ندامته jira anis baka hujumatu bete zaman aku deh hujumatu kanun den aku deh takasi kira di mar kongo bumas dulu di dulu ya takasi kira dia ne titillen akan mu da wani kira di ran da tade di through main bas wani jom wala le di kira anis ka zaman uja sa baka dalaga fin jira kira dem ne dem mantatu gaf ko khanin ni uji hayyama furde hayyaman rafe berarti itu dia pernah karena hayyamana fe ada saat itu itu pos ini kunnan au jingling ayye akasiti yani sarra bejijira bakasasan rakabe dia sadi akasiti wani ye ka rumana au kata tin du feber akasiti ayye ko ayye tegele di jason
jaartite kan maal lakkoofsa kee qabuun lakkoofsa kee kana naa kannii jeeni akkanatti beektaa sagalee waan akka tokko jirti waan kana shakkitiidha saniifuu lakkoofsuma isaa kanaa naa kannii anaa baraayii jawaaluma isaa kana kan ta'e seereetiin fattashee waan inni ta'e waan itti jiru hojii isaa hunda siima jeeniiti irraa fudhadhee ibibillee numaan qabaa beekta saniifuu haa ammaan tana waan itti jirtus dhufteemi haa waan hundaa'u waliin barra. Akkasiiti barsiisuu wannummaa intina jibbisiitu maan intina guutuu si'eele dalagaa kan beeku isiin footoo tiifee mana duroo hulaa duroo manuma taa'ee manuma keessa haa jiraatu isiin deemteetu manuma itti haa deebitu ambasoo hin taane saree hin taane kanumaan dirree keessa taa'anu dalagatee ilmi namaa tokko waan dhayaa akka mul'ifata malee akkanumatti nagee rabbii duuba mana namaa taa'ame footoo ta'ee na deebi'u hammaatu mataa kana nagara galchee waa'ee isii sanarraa mataan sirnatee jira baraan amma ifiifuu qalbiin tiyyaa walaana babbaatee jirti bakka meeqa akkana na yaadu jirti takka akkana yaa takka akkana qalbii kara meeqa nu gochiistee sabummaa isii fannaatiin kan hundaa'u hin dandeenye rakkoon qabuuti yaa takka biraa nagaa qabdi ijoollee mucaa keetis nagaa qabdi. Nagaa fayyaa qabna nuti. Fayyaa alhamdulillah itti abbaan ibsaan dhufne silaawu abbaan ibsaan dhufnee miree abbaan ibsaa marraa kan itti waan isaa jechuun diidaa aboo dhiisii boo rabbi haa ta'uu fi akka inni falleessan rabbi haa ta'uu. Waamuu goonaa fi dhiisisaa rabbi haa milkee. Nagaa fayyaa qabdi. Fayyaan qaba wallaahi alhamdulillah yaada keessa malee fa'a. Batti haaboo egaa abbaan ibsaa deemee amaana daammatee sumaa jaagaayiiti. Bara ammaa inni furdiiseeti amaanaan daammatee ni beekta anaatu garuu zaamaa takka keessa jira anaatu mashkuula ta'e malee waan biraa ta'e. Ammaafillee rakkoon qabu ammallee hin turre yeroo lafa biraati ni dhufa dhufee ni jira ammaas ganaallee ni dhufa baguma fi naati jirti. Barni turtee hojjeetiin rakkoon qabu. Ammaan sirumaa si yaadachiisee. Ishee rakkoon qabu akkasitti akka biraati nagee qabdatis. Nagaa fayyaa qabna wallaahi yaada. Qaankeetis nagee fayyaa qabda. Yaada ta'e malee. Abbaan isaa kun dawwalu ree. Abbaan ibsaadhaan ni dawwala. Ayyee. Asillee guyyaa meeqa nu gaafatee guyyuma tokko dhufee kutee nagarree inneen achi booda. Baguma maa kasi taanii mukaati nirraa tolchiteetu maniin tuusaa haadha ibsaadhaa maal akkanatti waan jiraata kahaa dubbii tokko garaa baqeessan malee beektaa hin fayyitu waan akkasiitiifi. Amma takkasiiti takkanaa tanaan ni jira sii galtee waan hin jelle sumaa fi hin jira takkanaa tanaan ni jira siin jaakaati yeroo amma fuudhaaf nama rifeensisaati kanumaa ta'uu kan nama dheesu. Abbaan ibsaallee bargaati iddoo takka akkasuma naan jennee kaa beekte dhala dhiituunis kaa akkuma dhalaan oduu walda barfattatanii walda barfatti. Iddoo kaatiinis akkas naan jechaa tureeti anis kaa saaduu xiyyaa'uu akkasitti jiraati yeroo maaltu kanatti na teessisee jijjiirataniif irraa ilaaluunis gaariidha jechuudhaan na keessa jira. Awoo gaaf tokko hojii jijjiirannaan jeenu isaatu bas deebisaan akka inni malee. Guyyaa tokko wal jijjiirannaan jemmoo jaartii anis namni akka jaartii teetii kana namni akkate wallaahi gaaddisa rafaan jeen namni immoo inninis naan jee namni akka jaartii teetii akkate kun namni maal akka jaartii teetiitti kanatti jaartiidha dalagaadhaanis waa hundaan namni akkana dalagatu kana wallaahi yeroo takkattiin keessaa ba'aa barre yeroo takkatti wajjin guddadhaa naan jee ayyee rakkoon qabu. Wal jijjiirannaan jeenuu waa rakkoon qabu inni isa keessaan dhufne malee anuma keessaa dhufte dhufuu keessatti. Dhuguu inni namaa siin jee. Waan takkumaan naan jee furaan inni ni jalaa qaqallisinaan ni birraa achumatti sodaadhee dhaabee akkuma sabaataa tokkottiin kaa irra babee malee. Zamana duratti egaa wal fakkaattii wal barbaaddi. Zamana kana wal barbaadu dhiifte. Waliin hin barbaadu rabbiini. Kunoo abbaan ibsaallee achumaan deemee baatii sadii fixeeti. Nuun agarree hoyi. Nutis firraa barammaa harkaa tokko du'e eegallee hoyi booyi. Tolchitan kaaba jechuun ati waan rabbiin godhu tana waan rabbiin duubaan fudhu tana hin beekan inni beektaa saniifuu abbaan nama matatti abbaan if beeka rakkoon qabu takkasii taa'eeti waan sodaannees gaasoos keessa kanatti baay'inneetis xiqqishoo wanni sodaachisaa ni beektaa kanaafuu haati rakkoon hin jirtuuti. Irraa tuttuinaas hin jaa waan hundaafuu takkasii deemuu firraa hin kaansa isaanis kuttee. Laa sa'aan kutteeti inni bulla malee eessa kaata
askari wani shuyin sin dabarsu askari karaa mantana Angkanamu. achi dabru sittin dhiisu Maal godha angkanamu. dhiisni bullaa sa'aan kuttee jirti Jettee de. Ayyee gaarii rakkoon qabu. Ni bullaan mantana. Naanis rakkoon qabu xiqqoo abbaa ibsaatis ka silaawu wayita walaatan hunda bulu. dhiiseewu baati sadi fideeti dhiisin siin jee Yoo khalaas akkinaaf inni itti amma dura haa wajji gizee goofataa gizee tattafannu sun walii haasawuun sun dhugaa taate. Barka inninis akkuma xiyyaa kana murachuu deemaan isaati. Rakkoon qabu haa wal jijjiiran akkaan jeensan goonullee ati rakkoon qabu siin jaa. numa taati Akkasii mire wal jijjiirannaan siin jaa. Inshallah inninis kaddoo qabatuun siin jee maal rakkoon qabuuti kanaafuu ni faffacaanaati. Faffacaaneen hundi nu jiraachuudhaati maali silaawuu wali gommaa iskoortaa takka walitti miti duwwee darabbiin iskoortaa takka amma walitti fidu deemaan isaati. Shaafataadha amma dubbiin tana boodaati rakkoon qabuuti. Eega akkasii jette gaa ni hanqareefuu bargaa ati kaa fincaan naqabeeti harattuu beekteera dhufeetiin gammachuu teetiitu yookaan digattaa wallaaleetiin hoggaan ulaa duroo deemu seenu san birbir irrattuu godhuu geexiqqoo gammachuu teetiif maaliif nama jaamman guddoon teenya gaafatu nama jaalattu jaan hoggaa inni chinas bee garaan dhaadhaa asii dhalaa jiru dhalaa san garaan dhaadhaa asii yaa jaan dhiiraas hoggaa namni inni jaalatu san argee garaan dhaadhaa jaa nama akkasiisantutu deemullee tiriiba waliin baa faanallee walii tolaa jettee beekee anummoo hoggaan ichirraas bahu garaan kun dhaadhaa na jaa hoggaan amma nama haasawufaa hoggaan dhagee sagalee teeffaan nama mul'ata suma fakkaatti kanaa gosaati namni kis garaan dhaadhaa waliin jeessan beekadhu nama waliin milkii qabu yeroo dheertuus waliin bohaarsuun siin jaa nama waliin jarraayis wal beekuu fakkaata. woy anka mammaan tanaadum turte haaduma hodee fi fincaan sikabee jiru Woy barka kunoo shinkireet dalaguu hin baanne anumaafis halkana danaa kana waan inni geelee diyya godhe irrumaa hin dalagaan siin jee. Assalamu alaikum hordoftoota kiyya kanneen amantaa biraatis harka fuuneen isiniin jaa meegaa geeleen tiyyatuun jaarsa siidhaa kana akkanuma shashaggiti arraan tana mee fattaneet maan isa kana woma inni ba'u tanaa'uu laalaawu akka takkanaatiin isiniin jaa nu afigaa birraa qaxiraas guyyaa sadii moo kanaan hin qabanii halkanis qaxiraan bulee ammaas qaxiraa ati isa amma usaa sagal keenya kanaafuu saara maatii nuti tolchikati nu afi